Ashamaa harka fuunee hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo biyya keessa fi biyya alaatii qaqqabanne har'aaf qabannee isinii dhiyaannee jirraa akka waliin turtan affeerraa keenya. Sagantaan kun akka isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuudhaaf maatii fi hiriyoota keessanitti dabarsaa jechaa amma oduu gaggabaaboo har'aaf qabanneen isinii dhiyeessaa kan qopheessee isinii dhiyeessu ani Taaddasaa Lammaatiin. Foundation Artist Hacaaluu Hundeessaa qophii badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa lammaffaa ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kennamee jira. Ibsicha kan kennan hundeessituu fi haati warraa Artist Hacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damissooti. Sirna badhaasichaa Foundationii Hacaaluu Hundeessaa qophaa'ee waggaa waggaadhaan industirii muuziqaa jajjabeessuuf kan geggeeffamu ta'uu isaanii ibsa isaanii keessatti himaniiru. Badhaasichi bara kanaa marsaa lammaffaa kan geggeeffamu akka ta'ee fi waxabajjii 22 bara 2015 kan geggeeffamu ta'uu isaanii himaniiru. Dorgommichis dhibbeentaa 90 ogeessota muuziqaa fi kan hafe dhibbeentaa 10 immoo daawwattootaan kan filatamus jechuudhaan aadde Faantuu Damissee diroo himaniiru. Dorgommii teeknooloojii quunnamtii odeeffannoo ICT Hawaii torban muraasa dura biyya Chaayinaa magaalaa Shenzhen keessatti adeemsameen Itoophiyaan biyyoota biroo waliin dorgomuun sadarkaa sadaffaa qabachuun xumurteerti. Barattoota salgan Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommicha irratti hirmaatan keessaa tokko immoo godina Harargee Lixaa aanaa Daroo Laabuu magaalaa Micachaatti keessatti dhalatee kan guddate barataa Naa'ol Taaddasaati. Barataa Naa'ol Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Finfinneetti muummee barnoota elektirikaalii fi kompiitara injiinariitti barataa waggaa 5ffaa yommuu ta'u dorgommii kana akka dorgomu ergee baree booda injifachuuf shaakalaa fi kitaaba adda addaa dubbisaa turuusaa BBCtti himeera. Dhaabbanni Hawaii akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2015 irraa eegalee barattoota gara fuulduraatti damee teeknooloojii quunnamtii odeeffannoo ICT irratti bobba'uu barbaadan dorgommii fiyyaalessa taasisuudhaan yaada akka wal jijjiiran akkasumas dandeettii dhimmicha irratti qaban akka guddisaniif kaayyeeffate. Dorgommiin kun akka bara baraan geggeeffamu himaniiru. Dorgommii marsaa torbaffaa caamsaa 16 hanga 20 bara 2015 adeemsifame irratti hirmaachuudhaaf yuunivarsiitiiwwan biyyoota 74 keessatti argamaniin 2000 keessaa barattoota 120 qormaata teeknooloojii quunnamtii odeeffannoo fudhachuudhaan isaanii dhaabbichi himeera. Haa ta'u malee gara Chaayinaatti qaamaan imaluun badhaasaaf dorgommii kan danda'an gareelee 146 kan biyyoota garaagaraa 36 irraa walitti dhufan ture. Itoophiyaan barattoota 9 erguun dameelee 2 irratti dorgomteerti. Kibxata darbee Artist Qamar Yusuf fi Taaddala Gammachuu ijoollee isaanii mana barumsaatti fudhachuuf yeroo deeman qaamni hin beekamne isaan doorsisuu fi miidhaa irraan ga'uuf yaaluun BBCtti himaniiru. Artist Qamar Yusuf qaamni hidhatee mana barumsaa galtanii ijoollee keessaniin fudhattan jechuun hokkara kaase. Jalqaba Taaddalaatu ijoollee fudhachuuf deeme. Erga achi ga'ee naaf bilbilee kootu haalli gaarii hin jiru naan jedhe Artist Qamar. Artist Qamarii fi Taaddalaan mana barumsaa Grace Community School jedhamu ture kan ijoollee isaanii fudhachuuf deeman. Manni barumsichaa magaalaa Finfinnee naannoo Dambalitti kan argamu kan himu Artist Qamar yeroo achi gahan qaamni meeshaalee waraanaa hidhatee hin galtan jechuudhaan dubbate. Wanti nutti himan hin jiru. Hin galtan jechuudhaan qawwee nutti garagalfatan. Kana jidduutti qawween dhukaate. Yeroo kana namoonni baay'een birmatanii dhufanii konkolaataa isaanii keessa galanii baqatanii. Konkolaataa adii tokko keessa namoonni 3 taa'uudhaan ajaja kennaafi akka turan argineerra kan jedhu Qamar Yusuf. Taaddalaan lakkoofsa gabatee isaa suuraa kaasuuf yoo jedhu immoo qawweetti naanneffannaan akka hin kaafne godhani. Yeroo sana achitti baqatanii deemanii ijoollee keenyas waan rifataniif fudhannee gara manaa keenya deemne jedhan Artist Qamar Yusuf. Atileet Yoomiif Qajeelchaa fiigicha Diamond League Alkanedaa Noorwee magaalaa Oslootti geggeeffameen injifateera. Dorgommii meetira 5,000 dhiirota jidduutti geggeeffameen
atileet Yoomiif Qajeelchaa daqiiqaa 12 fi sekondii 41 fi maayikiroo sekondii 73 xumuruun sa'aatii fooyyaa dhuunfaa isaa galmeessuun injifateera. Yoomiif atileetii Yuugaandaa Jaakob jedhamu waliin walqixa kan ba'an fakkaatus suuraan addaan ba'uun injifannoon Yoomiif milkaa'eera. Atileet Birqee Ayyaloom fiigicha fageenya maayila tokko dubartoota umurii waggaa 20 gadi jidduutti geggeeffameen riikardii addunyaa haaraa galmeessisuun injifachuu isaanii ragaan World Athletics irraa argame ni mul'isa. Barnoonni umuriin hin daanga'u jedhan maanguddoon ganna 80. Ati ganna 80 baa Neepal ganda baadiyyaa Rachaampaa keessatti jiraatan Ratankomurii Sanaawar jedhamu ijoollummaa isaatti carraa argachuu hin dandeenye. Maatii qonnaa fi kanneen qarqaaruudhaan guddatan. Achittis maatii ofii horachuudhaan ijoollee guddisuutti dabarsanii. Daa'imman isaanii eega guddataniin booda garuu barnootatti deebi'anii hamma kutaa 12 gahaniiru. Addee Ratankamuriin waan jedhan kanneen baradhu hojii ittiin argachuuf osoo hin taane ijoollee barnoota addaan kutaniif kakaasuudhaaf jedhaniirani. Dhumarratti hooggantoonni biyyoota Afrikaa 7 ergama nageenyaaf gara Raashiyaa fi Yuukireen imaluu isaanii ibsameera. Hooggantoota kanneen gara Raashiyaa fi osoo hin imalin dura pireezidantii Yuukireen Zeleniskii waliin ni mari'atu jedhame. Jilli hooggantoota Afrikaa kibbaa fi Ijipti of keessatti hammate kun Yuukireen fi Raashiyaa dhukaasa dhaabuudhaan nagaa waaraa akka uuman mariisisuuf waliigalteerra gamuusaa ibsameera. Yaadni kunis Keev duula deebisanii haleeluu eegaluushii waraana jabaachaa dhufuu ordofee ta'uusaa irraa kan hubatame. Ergamaa nageenya kanaan walitti bu'insaaf jiru mariin akka furamuu fi biyyoonni lameen hidhamtoota akka wal jijjiiran walii galchiisuuf akka ta'u yaadni kun dabalataan ibsameera. Dabalataan rakkoolee dhiyeessa midhaan nyaataa fi xaa'oo Afrikaa mudate furuufis mariin kun taasifamuu barbaachise. Sababa waraana Yuukireen fi Raashiyaan addunyaan hanqina dhiyeessa midhaan nyaataa xaa'oo fi cimaa mudachuunsaa addunyaan rakkoo keessa akka galtu taasisee jira jechuudhaan BBCtu gabaase. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM Uduuwwan gaggabaaboo har'aaf qabanne kan biyya keessa fi alaa asirratti goolamnee jirra. Sagantaa itti aanu walitti deebinutti nagaan tura.